Harka fuunee jira jirtu maatiin qubee Tech Present. Har'a qophii akkuma kana dura isin argitanii interview lammataa akka dura lammii show tube wajjin lammii wajjin kanaas ofne jira. Har'a immoo keessummaa addaa tiippii kompiitaraa tiippii teekinooloojii alatti waa'ee saayinsii haasa'uudhaa fi keessummaa addaa qabadheen dhufe maqaan isaa Dastaa Faqqadaa jedhama. Barataa qorataa fiiziksiidha. Mee Dastaa Faqqadaa wajjin wal simbarsiisaa. Dastaa baga nagaan dhufte. Galatoon Eeliyaas qophii kee kanarratti naaf feeruu kee fi isin galateeffadha. Mee jalqabbii waa'ee qubee ta'e kana maal jettaa? Reefuu taffechaa irra. Bu'aa buusaa itti adda haala jalqabbii kanaan itti fufan. Eeyyee dhugaadha. Qophiilee kee irra deddeebiin YouTube irra ilaalaan ture. Waa'ee teekinooloojii, waa'ee kompiitaraa, wantoonni ati daddabarsitu, interview itti gootullee baay'ee namatti tola. Haala kanaatiin yaaddee dhimmi kun uummata tarii gama kootiin nan gargaara jettee yaaddee haala kanaatiin dabarsuu keef baay'ee si galateeffadha. Kana caalaa garuu bal'istee itti cimtee akka hojjettu jedha. Thank you. Egaa amma wal baruudhaaf akka ta'utti Dastaa Faqqadaa eenyudha? Maqaa kee of course beeksiseera. Eessa jirtaa? Maal hojjettaa? Hin barattamoo hin barsiistamoo? Eessa jirtamee? Jechuun barnoota ati barachaa jirtu sadarkaan barnoota kee yoo maalidha? I think biyya alaa akka jirtu nan beeka. Akkamiin biyya alaa baate moo carraati itti deemtee? Barnootaan immoo haalmee kan walitti qabsiisi waa'ee baay'oo kee gabaabsi wanaaf himi. Tolee galatoomi Eeliyaas. Akkuma ati jette Dastaa Faqqadaa Galataan jedhama. Kanan dhaladhe godina Wallagga Bahaa aanaa Limmuu naannoo magaalaa Galiilaa jedhamtu tokkottidha. Barnoota sadarkaa jalqabaa achumattan baradhee sadarkaa lammaffaallee achumattan baradhee hanga kutaa 12tti achuma mana barumsaa qophaa'inaa Limmuu jedhamuttan baradhee achi bara 2005 yuunivarsiitii Dirree Dhawaan seenee baachilar digirii barachuuf achi muummee fiiziksii baradhee bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baachilar of saayinsii fiiziksiidhaan giraajuweet godhee carraa barnootaa naaf kennanii ittuma fufeen yuunivarsiitii Jimmaa seenee barnoota Master of Science in Astrophysics bara 2009 eebbifame yuunivarsiitii Jimmaarraa. Sanaa booda bara 2010 yuunivarsiitii Dirree Dhawaatti deebi'ee hojii barsiisummaan eegale. Hanga bara 2012 yeroo koronaan biyya keenya seenutti yuunivarsiitii Dirree Dhawaa barsiisaan ture. Isaa booddee appilikeeshinii dorgomeen ture, appilikeeshinii galchee ture. As biyya Xaaliyaanitti kan argamu International Center for Theoretical Physics magaalaa Trieste jedhamutti kan argamu dorgomeen ture akka carraan nan darbee. Sanaa booddee biyya kana dhufee amma barnoota kan biraa Master of Advanced Studies in Medical Physics barachaa jira jechuudha amma yeroo kana. Baay'ee galatoomi. Fiiziksii kanaan yeroo baay'ee namoonni badaa hin sodaatu beektaa gara peedaagoojii isaatti more focus godhanii elementarii maaf high schoolii keessatti hambisu beektaa fiiziksii kana yeroo baay'ee. Kanaaf akkasumas kunoo nama lammataadha theoretical physics Albert Einstein theoretical physicistidha miti. Gurbaa Raajii jedhamu dhiyoo kana Adaamaarraa eebbifame quba qabdan si'a. Gurbaan sun interview isaa chaanaalii YouTube tokko wajjin godhee ture akkasuma waa'ee theoretical physics kan akka barachuu fedhuu fi ambitionii guddaa akka qabu baay'ee haasa'ee ture. I think area guddaa akka inni ta'e abdiin qaba. Ati immoo addatti qorannoo yookaan barnoota ammarra jirtu kun PhD dha.
PhD dha moo maastersii lammataadha. Maqaan scholarship isaa maal jedha sumaani? Maqaan scholarship isaa Italy kan itti Tracy deemte. Maqaan scholarship isaa tarii daawwattoota keenya fayyada laatamee naa himime. Baay'ee fayyada. PhD miti advanced masters dha tokko masters advanced isaadha. In medical physics dha physics in application baay'ee qaba. Amma immoo fayyaa fi physics jechuudha walitti fidanii keessumaatii oncology cancer treatment irratti kan hojjetu sanan barachaa jira jechuudha medical physics master of advanced studies in medical physics. Waggaa waggaatiin application ni baha as International Center for Theoretical Physics institution baay'ee beekamaadha addunyaa irratti baay'ee beekamaadha. I think Raajin illee waggaa tokkoof dhufee bakka kanatti waan baratu natti fakkaata. PhD Ameerikaa deemuun dura waggaa tokko bakka ni jiru kana dhufee waan baratu natti fakkaata akkuma YouTube irraa argetti. ICTP International Center for Theoretical Physics kana akkas dhaga'een ture. Dhufee join ni godha. Dhufee waggaa tokkoof as ture san booddee PhD fi gara Ameerikaa deemu waan natti fakkaata. Institution baay'ee guddaadha keessumaa physics fi maths irratti hojjeta including computer science illee ni qaba. Garuu bal'inaan physics fi dhaabbata physics fi maths irratti hojjetudha. Okay, baay'ee waan namatti toludha. Bakka baay'ee beekamaadha internationally recognized dha. Asseenuun illee carraa gaariidha. Baay'ee waan gaariidha. Namoonni barnoota fiiziksiidhaan baachilarii qaban maastersii fiiziksiidhaan maastersii qaban akkasumallee maathisiidhaan baachilarii maasterii qaban appilikeeshinii waggaa waggaatti waan bahuuf ilaalanii otoo dorgomanii dhufanii bakka kanatti baratanii kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Baay'ee galatoomi. Interviyuu gurbaa Raajii jedhan sana dhaga'ee Italii akka inni waggaa tokkoof deemus dhaga'een ture. Asumaan tarii linkii kana yookaan viidiyoo kana isa qaqqabsiisuu yaalla. Communicationii qabaattanii akka guide isa goote yookaan wajjin hojjettan abdiin qaba. Of course, access gochuu yaalla gurbaa karaa garaagaraa yoo dhaga'es isaafis carraa gaariidhaan jedha. Asumaan advanced physics, medical physics jettamini. Astrobiology kana hojii wal qabata masters in keduraawoti astrophysics dha kan itti jimmatti baratte. Astrobiology kan jedhamu kun jira space science keessa waa'ee astronomy keessa wal qabata fieldiin kun lamaan. Actually astrobiology kan jedhu sana faana wal qabata. Direct astrophysics faana wal qabachuu baatus fedhiin koo tokko ani durii kaasee fayyaa irratti hojjechuu illee baay'een jaalladhan ture. Akkuma carraa kan argachuu kootti baay'ee illee gammada. Amma medical physics kun kan inni irratti hojjetu irra jireessaan kaansarii irratti. Cancer treatment radiationiidhaanii patient treat gochuu jechuudha. Kaansarii tumorii balleessuu radiationiidhaan. Akka carraa ta'e biyyi keenyallee bakkeewwan torbatti kaanser seenterii ijaarsarra waan jiran natti fakkaata. Kana keessaa isaan onkoloojii seenter Jimmaa Yuunivarsiitiin isa tokkodha. Hawaasallee ni jira, Harar ni jira, akkasuma Baardaar, Finfinneellee ni jira, Phaawulosii. Kanneen sanarratti bal'inaan kan hojjetudha eeriyaa kaanserii irratti. Specifically cancer irratti hojjechaa jirtu jechuudha. Cancer irratti hojjechaa jira. Okay, waan gaariidha. Garuu fedhiin koo inni guddaan astrophysicsdha. Kan jalqaba baradhellee sanuma. Lamaan isaa immoo wal faana deemsisuun ni danda'ama. Beektee pilaanii baastee gam tokkoon qorannoo astrophysicsii gam tokkoon immoo qorannoo medical physicsii kanarratti hojii isaa irratti illee bobba'uun ni danda'ama. Karaa kanaan wal faana deemsisaa jira amma hin danda'e. Baay'ee jajjabaadhuun jedha. Eeriyaa gaarii natti fakkaata gaan akka nama hin beekneettis xiqqoo gaafa taa'ee yaadu waan bareedaa wayii natti fakkaata.
Fiiziksii kana wajjin illee badaa waliin beeku waan akka durumaa xiqqoo gaafan piriippii ture gaarii natti fakkaata. Ergasii garuu nan irraanfadhe gara kompiitar saayinsiitti gaafan deebi'u. Asumaan wal qabsiisuun himee gara hawaatti darbina waa'ee ispees saayinsii kana natti tola oduunsaa iyyuu mi'aa beektaa gaafa odeessanii. Amma ispees saayinsiin kun ispees saayinsii jedhee addatti gaafan dubbadhu jecha teeknikaawaa ta'e dhiifama naa godhi garuu na hubattadhee yaada. Biyyoonni kun amma biyyoonni baay'een kun amma wal dorgommii keessa jiru beektaa hawaa kana abuuru. Na yaadadha kutaa torbatti barsiistuun tokko gaafa guddattu maal ta'u maal qorachuu barbaadda nani hawaa qorachuun barbaadan jedhe na yaadadha. Akkuma bara dooktarii fa'aa inni dur ijoollee taane. Naa fiigichi kun mee maaloodha wal dorgommiin biyyoota gidduu jiru kun karaa hawaa abuuruu kana. Achirraa advaanteejiin biyyi tokko argatu kun Ameerikaan amma Chaayinaasaan Chaayinaa dorgomaa Chaayinaa dhaabbata CNN China National Space Agency qabu. Hindiin illee amma of course baay'ee cimteetti Raashiyaan beekamtuudha. Nu bichaati lafatti hafe nuti iyyuu saatalaayitii tokko ol erganneerra jennee yaada irra. Nutillee yaalaa jirra garuu mee maalidha barbaachisummaan hawaa abuuruu kuni mee maalidha waan akka faansii wayiitti itti bashannanaa fi amma namuma dhuunfaatti illee gadi bu'ee dhiyoo kana dhaabbattoonni dhuunfaa akka SpaceX dhaabbata Elon Musk sana fa'aa kunoo Jeff Bezos fa'aa Space Tour jedhanii hawaa kana keessa balali'aa turanii. Entertainmentii kophaadhaaf immoo naasaan maaliif waggaa 500 meeqa kana study space kana hojjeta maal hawaa abuuruu maalidha walumaa galatti faayidaan isaa? Gaaffii sirriidha Eliyaas kan na gaafatte. Biyyoonni kanneen akka Chaayinaa, Ameerikaa, Raashiyaa biyyoonni tokko illee dinagdeedhaan wal dorgomaa jiru. Akkuma dinagdeedhaan wal dorgoman kana waa'ee ispeesii yookiin hawaa abuuruu kanaan illee wal dorgomaa jiru. Kana keessaa dhaabbanni naasaa kan biyya Ameerikaatti argamu isa beekamaadha. Sanarraa kaasee Chaayinaanis dhiyeenya kana kaastee waa'ee qorannoo hawaa kanarratti bobbaatee jirti. Raashiyaan illee akkasuma karaa kanallee wal dorgomaa jiru jechuudha. Akkuma ikoonomiin dinagdeen wal dorgomanii karaa hawaa abuuruu kanaan illee wal dorgomaa jiru. Irra guddaan maaliif wal dorgomu hawaa abuuruun maaf barbaachise kan jennu yoo laalle tokkoffaa hawaa abuuruun kan inni barbaachiseef qorannoo saayinsii fi teknooloojiidhaaf. Inni dura kalaqa saayinsii fi teknooloojii haaraa argachuuf maallaqa baay'ee guddaa ta'e itti baasanii hawaa kana abuuraa jiru. Kanarratti illee wal dorgomaa jiru. Inni lammaffaan akkuma ati jette space tourism kan jedhamudha. Tuuristiin tokko biyya tokko lafa kanarratti biyya tokko ka'ee biyya tokko deemee daawwata. Biyya biraallee akkasumatti fufee biyyoota addunyaarra naanna'ee akkuma daawwatu yeroo dhiyootti tuuristiin qabeenya qabu tokko hawaa deemee Maarsiirra qubatee deebi'uu danda'a. Addeessarra qubatee deebi'uu danda'a. Akkasumallee International Space Station irra qubatee lafa kanatti marsee deebi'uu danda'a. Kanarraati immoo ikoonoomii guddaatu argama. Maallaqa guddaadha kan kaffalee kan deemu biyyoota sanaaf galii guddaa ta'a jechuudha. Amma yeroo dhiyootti akkuma jette kan Jeff Bezos suni appilikeeshinii baasee ture. Namoonni doolaara asii naannoo miliyoona 500 natti fakkaata kana kaffalee ana faana ispeesii irra ga'ee deebi'u jedhee ture beektaa yeroo darbe waan akkasii argeen ture onlaayinii kanarratti miidiyaa kanarratti argitee gama dinagdeedhaan bu'aa buusaa jechuudha.
Inni kan biraa akkuma dinagdee guddisuuf akkuma ta'e kan biraan immoo albuudota abuuruufidha. Akkuma nuti beeknu albuudonni gati jabeessa nuti jennu lafa kanarratti diyaamandii warqiin lafa kana caalaa ispeesii irratti baay'inaan argamu. Fakkeenyaaf diyaamandiin ispeesii irratti baay'ee ni argama jechuudha. For example Neptune irratti lafa kanarratti kan rooba bishaan dhangala'aa kanadha. Neptune irra garuu diyaamandiitu rooba. Carraan nam tokko pilaanetii Neptune irra yoo ga'e diyaamandii kana gara lafaatti fiduun ni danda'ama jechuudha. Akkasumallee pilaanetoota asteroidii koomeetii adda addaa qaamolee hawaa adda addaarra diyaamandii warqii wantoonni gati jabeessi baay'inaan argamu. Isaan gara lafaatti fidanii itti fayyadamuun guddina dinagdee kan biraa buusa. Maayiningii jechuudha. Maayiningii jechuudha. Maayiningii jechuudha. Neptuunii irraa diyaamandiitti rooba jettee? Diyaamandiitti rooba. Biyya keenya kana hojii dhiyoo tokko dirree dawaadhaa qurxummii roobedhanii. Achi diyaamandii rooba asii takka abiddas bakka roobe qabaatan Itoophiyaa keessa. Pilaanetoota adda addaarra fakkeenyaa fi egzopilaanetii tokkorra dhangala'aa aayiranii baay'ee ho'aa ta'e rooba. Kan fuullee gilaas burcuqqoo kan roobullee ni jira. Adda adda pilaanetii adda adda aayiranii kan roobu qabaa, diyaamandii kan roobu qabaa, waan biraa kan roobu ni jira. Walumaa galatti garuu ispeesii abuuruun kan barbaachiseef albuudota kana gara lafaatti fiduufidha. Inni kan biraan ispeesii abuuruun jijjiirama qilleensaa kan lafa kanarra jiru kana climate change kan nuti jennu sana ittisuu ni danda'a. Akkamitti yoo jenne fakkeenyaaf lafa kanarratti jijjiirama qilleensaa kan fidu tokko aara waarshaalee keessaa bahudha. Faalama qilleensaa kan fidaa jiru aara waarshaalee keessaa bahudha. Dhugaadha. Fakkeenyaaf maarsii abuurree maarsii irra jiraachuun ni danda'ama yoo ta'e waarshaalee kana maarsii irra geessine akka isaan achitti oomishan goonee oomisha isaanii immoo gara lafaa kanatti fiduu ni dandeenya. Kana jechuun aarri isaan lafa kana qilleensa lafa keenyaa kana faalan maarsii irra waan ta'uuf faalamni qilleensaa ni irrata jechuudha. Gama kanaanillee hawaa abuuruun kan barbaachiseedha. Ikoonomiidha, tuurizimiidha, waan albuuda maayin gochuudha, amma akka tettee waa'ee faalama qilleensaa kana to'achuudhaafis akka gargaaru haasofte hawaa abuuruuni bal'ina kanaan akkasitti yaadeen beeku. Garuu waanuma faansii wayii natti fakkaata. Biyyoota gurguddooti waan akkasii godha waan ta'eef birqii wayiidha beektaanna. Kanaaf si gaafadhamee daawwattoota keenyaaf akka ta'utti gara hawaa kana keessa diippilii tuun seeniin pilaaneetii maal jecha teeknikaa fayyadamaa jirtaanis fayyadamaa jira takka. Mee amma as lafa kanarra jira lafa xiqqoo kanarra jira gaafani ol ilaalu samiin kun bal'aadha beektaanna. Waan gaafii gowwaan si gaafadha gaafa. Samiin kun maaloodha amma waan akkas qadaadamee waa taa'u waan samii ol maaltu jira waan uramee ol darbumoo qilleensuma isaatii halluu biluu kana qabamoo iji kommaa amma fagina aduu nan argaa achi booda maalti jira aduu argee takka naasaan gaafa baasuu galgala sa'a 9tti baatanii meerkurii arguu dandeessu maal kan jedhu jiru yeroo yerootti saayikilii isaanii eeganii. Mee namni lafarra dhaabbatee fagina kana gaafa ol ilaalu aduun argaa ji'an argaa achi booda maal arguu danda'a. Asumaanis ol qabsiisee wanta nu arguu hin dandeenye faani jiru kan akka pilaanetootatti baantu kana alatti gaaffii lamadha. Isa kana naa deebisisa dura ol ilaallaan maal arguu dandeenya waa'ee pilaanetii kana fa'aa naa himme fagina isaanii wajjin wal qabsiisi. Jalqaba irratti ol kan jette kanas sirreessuu fi hawaa kanarratti
ol gadi wanti jedhamu hin jiru. Olis gadis wanti jedhamu hin jiru. Amma yeroo akkati jette kana ol ilaallu waan ol ilaallu nutti fakkaata malee hundumtuu relativiidha. Nu bira jira, nu cinaa jira jechuudha. Biiftuun kun nu gararraa jira miti, nu gajjallaas jira miti, olis ilaalla miti, gadis ilaalla miti, of cinatti ilaalla jechuudha bitaa mirga. Of cinatti ilaalla. Fakkeenyaaf namni tokko ji'arra yoo deeme, ji'arra deemuu fi lafa kanarraatii ol wanta ka'u nutti fakkaata. Ji'arra deebi'ee lafa kanatti deebi'uufis oluma kaabar. Sigalee oluma ji'arraatii lafatti deebi'uufis oluma kaaba. Garuu ol miti dalgadha. Relativiidha. Dalgadha. Yeroo pilaanetii kan biraa yookiin awwaarra yeroo deemnu, addeessarra yeroo deemnu ol kaana miti, gadis kaana miti, dalga kaana. Ol nutti fakkaata malee. Ol fakkaata malee. Ol mitis, gadis miti, olis miti. Gaafa lafarraa amma rookeetii ol kaachisan fakkeenyaaf eegil viyuu qaba namni gaafa lafarraa ol ka'aa deemu gadi ilaala waan ta'eef lafa kana achi lafarraa kan hafe dhiyoo warra jiran warra kaanis arguu waan danda'uuf dalga deemaa jechuudha ol ka'ee. Dalga deema malee ol ka'a miti. Rookeetii yeroo deemu dalga deema malee ol miti. Kanaaf irraan olin ilaale aduu gubbaatti arge wanta jedhamu hin jiru ija saayinsiidhaan. Hin jedhamu aduu of cinaatti arge jedhama. Haa ta'u ishee kanaa wal qabsiisi. Waa'ee pilaaneetii sirna urjii sirna aduu waan jedhamu jira. Kana mee ifa nuu godhime. Awwaan kun kan inni guutee jiru caalaa dastii qaamolee awwaa garaagaraa gaalaksii urjoota caccabaa pilaanetoota egzoo pilaanet wantoota baay'eetiin guutamee jira. Kana keessaati sirna biiftuu keenyaa yookiin soolaar siistemii yoo ilaalle soolaar siistemiin keenya kuni yookiin sirni biiftuu keenya kuni awwaa keessatti wanta urjii lafa keenyatti baay'ee dhiyoo taate biiftuu kan nuti ija keenyaan arginu kana kan qabu. Handhuurra isaa keessatti kan qabu. Biiftuu kanatti immoo pilaanetoonni 8 lafa keenya kana dabalatee pilaanetoonni 8 orbiitii isaanii kan itti naanna'an akkasumallee qaamoleen hawaa garaagaraa komeets, asteroidis kan jedhaman biiftuutti kan marsan dwarfi pilaanetii Piluutoo kan jedhamtu hanga bara 2016tti Piluutoon pilaanetii turte. Garuu erga bara 2016 as Piluutoon pilaanetii miti dwarfi pilaanet jedhamti. Sababni isaa qaamni hawaa tokko pilaanetii jedhamuuf ulaagaa 3 guutuu qaba. Qaamni hawaa tokko pilaanetii jedhamuuf ulaagaa 3 guutuu qaba. Inni jalqabaa biiftuutti marsuu qaba. Sirna soolaarii keenya keessatti, soolaar siistemii keenya keessatti qaamni tokko pilaanetii jedhamuuf ulaagaa 3 guutuu qaba. Inni jalqabaa orbiitii mataa isaarra biiftuutti marsuu qaba. Inni lammaffaa immoo hanga yookiin maasii giraaviteeshinaal kollaapsii irraa isa ittisee, isa dhorkee bifa isfiirii akka inni qabaatu isa taasisu qabaachuu qaba. Inni sadaffaan immoo clear orbiitii kan mataa isaatii qabaachuu qaba. Haala kanaan yoo ilaalle pilaanetiin jalqabaa Meerkuriin orbiitii mataa ishee biiftuutti marsiti. Viineesiin illee akkanuma lafti keenya illee orbiitii mataa isaarra biiftuutti marsa. Pilaanetoonni garaagaraa 8 ulaagaa kana kan guutan biiftuutti marsu. Pilaanetiin dhumaa kan turte Piluutoon pilaanetii 9ffaan al tokko orbiitii ishee kan Neeptuunii faana walirra bu'aa beektee overlaappii ta'a. Ulaagaa 3 sana keessaa tokkoon guutu jechuudha. Kanaaf Piluutoon pilaanetii miti dwarfi pilaanet kan jedhamu jalatti ramadamee jira jechuudha. Gara gaaffii keetti yoon siif dhufee sirna soolaarii keenya kana keessatti pilaanetoonni 8 biiftuutti kan marsan soolaar siistemiin keenya kun biiftuu pilaanetoota 8 dwarfi pilaanetii
asteroid, comet kan wantoota jedhaman kan of keessatti qabatedha. Sirni biiftuu keenya kun immoo gaalaksii Milky Way keessatti argama. Gaalaksii Milky Way keessatti argama jechuudha. Haala kanaatiin biiftuun gravitational humna gravitational force isheetiin pilaanetoota kana wantoota itti marsan kana ofitti baawondii gootee jirti jechuudha. Lafa keenya dabalatee pilaanetoonni biiftuutti ni marsu. Biiftuun kun immoo urjiidha. Urjiidha. Kan adda ishee taasisu immoo urjii lafa keenya kanatti dhiyaattee argamtudha. Urjiilee keessaa biiftuu caalaa kan lafatti dhiyaatee jiru hin jiru. Urjiin kun yookiin biiftuun kun baay'ee urjiileen hawaa keessatti ni dhalatu, ni guddatu, ni duulle akkuma lubbu qabeeyyii. Urjiin ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Akkuma namni ni dhalata, ni guddata, ni du'a miti. Urjiileen akkasuma. Hawaa keenya keessatti urjiileen irra deddeebi'anii dhalatu. Akkasumallee ni guddatu, yeroo umuriin isaanii gahu immoo ni du'u. Biiftuun keenya kun urjii waan taateef ni dhalattee amma guddattee sadarkaa irra geesse kanarra jirti, gara fuulduraatti ni duuti jechuudha. Ija saayinsiidhaan ilaalaa jirtanii akka naayifiitti jechuun akka nama akkasuma waan kana afaan godhutti gaafa ilaalu biiftuun keenya dhalattee gaafattu intaluma safara keenyaa natti fakkeessite beektaa. Of course wanta kana dhaga'een jira urjiileen ni dhalatu ni du'u jedhu. Biiftuun ji'a tokkodha jette ji'a lafa keenyatti nutti dhiyoo. Ji'a miti urjii nutti dhiyoo. Jiitii fi urjiin adda adda. Gaafa pilaanetoonni kun nutillee pilaanetii sagalennee baranne warri 2016 dura baranne jechuudha. Ijoollee ammaatti pilaanetii 8tti beeka malee nuti pilaanetii 9tti beekna. Gaafa jettu dalga gaafa deemnu pilaanetii kaan argannaa jechuudha. Kanaaf aduutti gaafa akkas naanna'an dalga ollaa jirra jechuudha. Fagina ta'e. Ollaa jirra. Kanaaf egaa humni aduu jira kan ofitti harkisu humni lamaan akka fiiziksiin jedhutti I don't know. Centrifugal force kan jedhamu jira kan alatti dhiibuuf kan keessatti harkisu. Gaafa warri kun lamaan humnoonni kun lamaan baalaansi wal godhanii wanti tokko orbitii isaarra naanna'a sarara isaarra naanna'a jechuudha yaadichi. Waa'ee dhalachuu fi du'uu urjiilee immoo akkan kana dura takkaa dubbisetti in a million years waan ta'uufi maal erga abboonni keenya jiran yoo biiftuun ishuma kanaa nuun jechuu danda'u namoonni gaafa kanaa sofnoo jechuudha. Kanaaf abboonni keenyas bira hin geenye gaafa biiftuun dhalatanii gara fuulduraattis bira gahuu dhiisuu danda'u waan ta'eef urjiileen akkuma tettee ni dhalatu. Ni guddatu ni du'uudha wantichi. Explosionii wayirraa ka'ee waan uumaman natti fakkaata. Urjii kaan isa tokko wajjin kollaapsi godhee haa ta'u I don't know akkamitti akka Big Bangiitti walitti bu'aniidha kan biraan uumamamoo haadhaaf abbaa qabdi biiftuun. Urjiileen hawaa keessatti kan dhalatan spiral galaxy kan jedhamu gosa galaxy keessatti spiral galaxy in the arm of spiral galaxy keessatti dastii fi dhukee guddaa irraatii uumamu urjiileen jechuudha kan dhalatan. Akkati jettee yaadaaf abbaa otoo hin taane spiral galaxy in the arm of spiral galaxy keessatti dastii fi dhukeen walitti dhufaniitu urjiin uumama. Urjiin dhalate kun yookiin dhalata jechuudha. Urjiin dhalate kun rotate godhan ispinii godha jechuudha ni naannaa yeroo naanna'u kana wantoota naannoo isaa jiru ofitti hin galfi godhee saayiziin isaallee guddataa deema jechuudha. Yeroo saayiziin isaa guddatee isteebilii ta'u
yeroo dhalatu unstable dha. Yeroo stable ta'u immoo nuclear reaction tu core isaa keessatti uumama. Yeah, fusion jedhu miti keessa. Fusion thermonuclear reaction keessatti core isaa keessatti uumama jechuudha. Urjiin tokko stable ta'ee fusion nuclear reaction kana gaafa eegalu pressurein core keessaa gara alaatti dhiibu jira sababa nuclear reaction sana. Alaa gara keessaatti immoo gravitational forcing jira. Yeroo thermal pressure fi gravitational pressure kun equilibrium ta'an wal madaalan urjiin sun stable dha, jiraachaa jira jechuudha. Thermal pressure keessaa gara alaatti jira. Alaa gara keessatti immoo gravitational forcing jira. Thermal pressure keessaa gara alaa fi gravitational forcing alaa gara keessaa sun yeroo wal madaalan stable ta'ee jiraata jechuudha urjiin tokko. Gaafa kun wal madaaluu dadhabuu in case fakkeenyaaf gaafa kan aduu keenyaa yoo ilaalle aduun keenya biiftuun keenya kun waggaa biliyoona 4.6 dura dhalatte. Gaalaaksii keessatti waggaa biliyoona 4.6 dura dhalatte amma stable taatee jiraachaa jirti jechuudha. Sababni isaa chemical composition ishee percentiin 92 hydrogenidha. Percentiin 8 dhibbantaan 8 heliumidha. Dhibbantaan muraasni immoo 0.1 argonii nitrogen faa kan qabdudha. Garuu irra jireessaan biiftuun kun kan isheen of keessatti qabdu hydrogenidha. Sababa fusion reaction kana core keessatti core temperature biiftuu degree centigrade miliyoona 15 core ishee. Miliyoona 15? Miliyoona 15 degree centigrade Celsius. Hot. Kan nuti ija keenyaan ilaallu kun immoo paartiin ishee kan nuti ija keenyaan ilaallu kun immoo temperature isaa miliyoona 5,000 qofa. 5,000 Kelvin qofa. Naannoo 5,000 degree centigrade. Temperature kana keessatti core biiftuu keessa temperature guddaa fi pressure guddaa jira. Temperature guddaan kun fi pressure guddaan kun maasii biiftuu dabalatee core keessatti yookiin handhuura keessatti nuclear fusioniin wal nyaatinsi nuclear fusionii akka geggeeffamu taasisa. Kana jechuun hydrogeniin gara heliumitti jijjiirama jechuudha. Core keessatti hydrogeniin gara heliumitti jijjiirama. Hydrogeniin gara heliumitti yeroo jijjiiramu kana annisaan fotoniin ni gadhiifama. Egalee ifti nuti argannu kun core keessaa ka'e jechuudha. Core biiftuu keessaatii ka'e jechuudha. Wanti uumame kun annisaan uumame kun core keessaa ka'ee gara qaama nuti arginu qaama alaa kana ga'uuf naannoo waggaa gara almost waggaa 10,000 olitti fudhata deemsa. Egalee core keessaa ka'ee gara alaa kana ga'uuf naannoo waggaa 10,000 fudhata. Ala ga'ee gara space'itti for example gara lafaa kana ga'uuf ifti biiftuu irraa ka'ee lafa kana ga'uuf daqiiqaa meeqa? Daqiiqaa 8 jedhan miti? Daqiiqaa 8 qofatti fudhata. Garuu kooriitti ka'ee ala ga'uuf argite waggaa 10,000 olitti fudhata. Ifti nuti yeroo ammaa argaa jirru kun amma uumame ta'uu hin taane waggaa 10,000 dura koorii biiftuu keessatti uumame. 10,000 daqiiqaa 8. Kanarraa yeroo ka'u amma biiftuun keenya kun totally lifetime ishee umurii isheen jiraachuu dandeessu waggaa biliyoona 10 qofa. Biliyoona 10 booddee ni duuti jechuudha. Akkamitti duuti? Hydrogeniin gara heliumitti jijjiiramu sun gaafa dhumu hydrogeniin gara heliumitti jijjiiramu sun gaafa dhumu fueliin gaafa dhumu kollaapsii taati. Kana jechuun thermal pressurein keessaa gara alaa fi gravitational pressurein alaa gara keessaa waliin madaalanii jechuudha. Gaafa thermal pressurein hin jirre immoo gravitational pressurein kollaapsii godha jechuudha. Amma wanti kun
niiduuti jechuudha. Amma wanti kun sense now it's making sense na akka tamma ettetti explanation tamma kenniteen realistic fakkaata. Barri jireenya urjii tokkos akkatti calculate akka ta'uu danda'u contentii chemical composition urjii tokko keessa jechuun fakkeenyaaf biiftuu keenya keessa jiruun akka amma itti hydrogen helium elementoonni kun unstable jedhamu fi isaaniiyyuu fusion isaan qaban kanaan lifetime calculate godhamee bira ga'amuun akka danda'amudha akkuma tamma natti himte bileena meeqa jette amma energy equals to mc square dhaan calculate gochuu dandeenya. Totally lifetime kan biiftuu bileena 10. Kana keessa bileenni 4.6 darbeera. Kana fe bileena 5 almost bileena 5 jiraatti jechuudha. Kanaafuu haala kanaan walumaa galatti biiftuun keenya waggaa bileena 10 jiraatti. Sekendii tokko keessatti handhuura biiftuu keessatti haayidiroojiinii toonii miliyoona 500 oltu gara hiiliyeemitti jijjiirama. Kanarraati ifaa fi wantoota adda addaa argannaa jechuudha. Akkuma nama jedhe kanaaf yeroo du'a biiftuu calculate gochuun hin danda'ama jechuudha akkasiin. Parsantii 92tti heliyeemiidha naan jette haayidiroojiinii naan jette miti? 92 haayidiroojiinii. Saffisa kanaani almost predict godhu jechuudha lakkoofsa bira ga'uu baatanis. Plus estimationidha natti fakkaata wanti hawaa kana wanti hundi relative waan ta'eef kanuma wal qabsiisee erga waa'ee gaalaaksii waa'ee soolaar siistemii kana waa'ee pilaanetii erga haasofneeti mee maalidha saatalaayitii jecha kana iddoo baay'eetti dhageenya gosa garaagaraas akka isaan qabanii dhaggeeffadheeran se'amee saatalaayitiin maaloodha gosti isaanii hoo maalidha kan jedhu naa ibsiiti asuma wal qabsiisee gaaffii waa'ee saatalaayitii dhiyoo kana odeeffamaa jiru waa'ee James Webb faas jechootuma muraasa naa himta saatalaayitiin maalidha gosti isaanii hoo maaloodha. Saatalaayitii jechuun qaama tokkotti kan marsudha. Lafti pilaanetiidha biiftutti waan marsuuf pilaanetiidha. Wanti lafatti marsu immoo saatalaayitii lafaati jechuudha. Wanti lafatti marsu saatalaayitii lafaati. Wanti pilaanetii Juppiteritti marsu saatalaayitii Juppiteriiti. Akkasumallee wanti pilaanetoota kan biraatti kan marsu saatalaayitii jedhama. Saatalaayitoonni kun immoo gosa lama. Kan uumamaa jiru, kan namtolchee jiru. Saatalaayitiin uumamaa, saatalaayitiin namtolchee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf lafti keenya kun akkuma nuti beeknu saatalaayitii uumamaa tokko qofa qabdi. Isheenis addeessa nuti arginu kana jechuudha. Addeessi kun akkuma lafti biiftuutti marsu addeessi keenya kun lafa keenya kanatti marsiti jechuudha. Pilaanetoonni garaagaraallee haaluma kanaan saatalaayitii uumamaa garaagaraa qabu. Pilaanetoota 8 keessaa Merkurii fi Viinasiin saatalaayitii uumamaa hin qabanii. Maarsiin saatalaayitii uumamaa 2 qaba. Lafti saatalaayitii uumamaa 1 qabdi. Juppiteriin saatalaayitii uumamaa naannoo 79 qaba. Saatarniin saatalaayitii uumamaa naannoo 83 qaba. Baay'ina adda addaa qabu jechuudha. Isaan kun uumamaan pilaanetii sanatti kan marsanidha. Saatalaayitoota namtolcheetti gaafa dhufnu, saatalaayitoonni namtolchee immoo faayidaa adda addaaf lafa kanarratti dizaayin ta'anii gara hawaatti ergamanii booddee atmosfeerii olaanaa keessa kaa'amuudhaan akka isaan lafa kanatti marsan kan taasifamanidha jechuudha. Ispeesiin keenya kun baay'ee kiraawdii ta'ee jira saatalaayitii uumamaatiin. Atmosfeerii lafa keenyaa kun. Saatalaayitii namtolchee. Saatalaayitoota namtolcheedhaan baay'ee akkuma tiraafik jaamiin jiru lafa kanarratti achirrallee ni jira jechuudha. Sababa baay'ina saatalaayitoota namtolcheedhaan naannoo atilis 6,000 natti fakkaata. 6,000 kan ta'an
saatalaayitoonni namtolchee lafa keenya kanatti marsaa oolu. Faayidaa adda addaa qabu saatalaayitoonni namtolchee kun. Fakkeenyaaf aniifata amma kan waliin haasaa jirru sababa saatalaayitoota namtolcheedha. Intarneetii nuti fayyadamnu kun sababa saatalaayitoota namtolcheedha. Pileeniin, raadaariin, GPS'n, TV nuti ilaallu, moobaayilii nuti fayyadamnu sababa saatalaayitoota namtolchee kanaati jechuudha. Saatalaayitoonni namtolchee kun miidhamnaan yookiin hojii ala taanaan faayidaa nuti argannu kun ni dhaabbataa jechuudha. Kanaafuu saatalaayitoonni namtolchee kun fakkeenyaaf biyyi keenya saatalaayitii yeroo dhiyootti saatalaayitii tokko gara ispeesiitti ergitee turte hojiirra jira ta'e hin jirre ta'e hin beeku. Saatalaayitiin sun Earth Observation Satellite jedhamti. Galmi ishee yookiin kan isheen ol gadhiifamtee fi waa'ee lafa keenyaa kan waa'ee filoodiingii, climate change, forestii control gochuuf kan ergamtedha. Hangam akka isheen hojiirra jirtu garuu hin beeku. Biyyoonni garaagaraa garuu saatalaayitoota faayidaa adda addaaf baay'inaan gara ispeesiitti ni argu jechuudha. Waggaa har'aadha waggaa 2 ta'uuf deema. Dhaabbata Chaayinaa wajjin waliin taa'amee kan erganii warri ispeesii saayinsii Itoophiyaa eejensii kuni. Earth Observationidha. Akka dhammanatti maa yerootti saatalaayitii jechuun qaama pilaanetii tokkotti naanna'uu jechuudha. Qaama pilaanetii tokkotti naanna'uu. Namtolchees haa ta'u uumamas. Haa ta'u uumamas haa ta'u wanti pilaanetii tokkotti naanna'u saatalaayitii jedhama. Kan namtolchee immoo hedduutu jira akkan odeeffadhetti. Akkuma tamma tiraafik jaamiinis rakkisaa jiranis kunis riisarchii guddaadha eeriyaa keessan keessatti. Saatalaayitiin keessumaa orbitii tokkorra naanna'an gaafa kiraawud ta'anii yeroo ta'e booda kollaapsi wal gochuun isaanii noolu jedhama mitiire. Yeroo isaanii out of orbitii gaafa ta'anii kollaapsi godhamu. Kontiroolii gaafa ta'u sababa adda addaatiin hawaan keenya kun qaamota caccabaa saatalaayitoota kanaatiin guutamee jira. Space debris. Space debris kan jedhamu suni tokkoffaa yeroo fakkeenyaaf yeroo dhiyootti waggaa darbetti fakkaata saatalaayitiin chaayinaa tokko kontiroolii ala taate ajaja fudhachuu diddee galaana keessatti kuftee turte. Baay'een isaa caccabee awwaarratti hafaa. Hawaa warra bololiyaa jiraatu jechuudha. Baay'een isaanii immoo gara lafaa kanatti dhufanii miidhaa adda addaa geessisu. Kunis riisarchiidha odeeffatteetta jedheen quba qaba. Space debris kana qulqulleessuu astiroonaantii fa'aa ol ba'an fa'aa takka takka iskruun kun bilooniin fa'aa wanti garaagaraa suwiitiin garaagaraa harkaa bu'a gubbaa gaafa ispeesii. Yeroo sana gara lafaatti dhufaa yookiin immoo hawaama keessa badanii naanna'aa jiraatu. Kunis akka qorannoottidha natti fakkaata space debris kana qulqulleessuunis itti jiruunsa akka wantaatti. Baay'ee yaaddoo saayintistoota baay'ee yaaddoo keessa galchaayyuu jiru. Hin beekamu ka guyyaa isaan itti gara lafaatti kufanii yookiin guyyaa isaan itti lafa isaan itti kufan hin beekamu yaaddoo uumu. Dhiyoo kana kaleessuma akka dubbisetti feesbuukii irraati Awustiraaliyaa keessaa qonnaa namicha tokko qotee bulaa tokko keessatti kufee wanti meeshaan guddaan tokko maaloo dhadhamee saatalaayitii SpaceX ta'e argame kan Elon Musk fa'aa jedhame wanti kun riskiidha magaalaa fooqii gurguddaarra bu'uunsaa yaa'u yaaddessaa of course. Yaaddessaa. Garuu kan yaaddessaa ta'u kufiitti saatalaayitoota duwwaa miti. Uumamaan asteroidoon koometoonni lafatti ni kufu. Fakkeenyaaf meteoraayitii fakkeenyaaf galgala yeroo gara samii ilaaltu wanti iftuu wanta akka isfiirii wayii urjiin iftu tokko fiigdee isaa booda baddi. Shooting star inni jedhanii waan akka kanaati meteorootiidha. Meteoraayitii jedhamti. Isheen lafatti utuu kuftee atiimosfeera lafaa keessatti utuu gubatee nafu ta'eeti miidhaa guddaa geessisa.
Utuu lafa hin Kanarra kan gubataa darbu jechuudha. lafa tun gahin gubatee atmosfeerii olaanaa keessatti gubata. Koometii kan jedhaman kan qaamni kattaa kan ta'e fakkeenyaaf hanga magaalaa tokkoofaa kan ga'an saayiziin isaanii hanga magaalaa tokkoofaa kan ga'an yeroo tokko lafa keenya kana dhufaniitu bira darbu. Dhufaniitu bira darbu. Garuutu lafarra bu'aniiti yookiin naannoo bu'an sana kiiloomeetira raadiyeesii kiiloomeetira murtaa'aa ni gubu yookiin boolli ni uumama. Fakkeenyaaf Arizoonaa keessatti meteorolaayitiin tokko kufee boolla naannoo diyaameetirii 20 kiiloomeetirii kan qabu fi gadi fageenya achiin kiiloomeetira 10 kan qabu boolla uume lafa kanarratti. Wanneen akkanaa kun asteroidiin tokko lafarratti yoo kufee miidhaa guddaa geessisu. Waggoota miliyoona 66 dura kan daayinoosirees lafarraa balleesse asteroidiidha. Akkas jedhama stooriin daayinoosirii. Asteroidiin kun kufeetu naannoo sana hin gubee sheeppii lafa kanaayyuu balleessuu ni danda'a jechuudha. Ibn ulfaatinni lafa keenyaa kunillee hangi ishee maasiin lafa kanaa waggaa waggaatiin ni dabala sababa qaamoleen astiroonomaa irratti kufanii. Irratti kufanis ofittis hin fudhattiin sababa kanaatiif waggaa waggaatiin kanaafuu saatalaayitoonni namtolchee kun ispeesii irra gaafa ga'anii yookiin ajaja fudhachuu diduutiin yookiin sababa kan biraatiin hojii ala gaafa ta'an lafa kanarratti bu'aniillee miidhaa geessisuu danda'u. Ispeesii irratti hafanii immoo akkuma jette ispees deebirii sana geessisuu danda'u jechuudha. Lafa keenya kanarratti kan kufan saatalaayitoota kana qofa otoo hin taane astiroonoomikaal badiin adda addaa yeroodhaa yerootti lafa keenya kanarratti ni kufu bakka tokko tokkotti illee miidhaa ni geessisu jechuudha. Garuu wantoota kufan kana argannaan wantoota fakkeenyaaf uumamaan astiroonomikaal badii kana lafarratti kufan koometii fakkeenyaaf argannaan yookiin astiroidii tokko argannaan baay'ee qaaliidha. Namni keenya bakka kaayyuu qotee baasa jedhanii faayidaa qabananii amma immoo astiroidii kufaatii isaa eegna gaa sooromne isa kun. Isaa booddee maaliif baay'een isaanii wantoota gati jabeessa ta'an qabu. Ulfaatinni lafa keenya kanaallee yerootti sababa wantoonni kun irratti kufaniif ni dabaltii jechuudha. Ergaa akka galatoomi taphni keenya akka seekweensii qabaatuu fi waa'ee saatalaayitii kaasneerraa pilaanetii haasofnee saatalaayitii kaasnee saatalaayitii keessaa saatalaayitii namtolcheetti deemnee amma immoo saatalaayitii namtolchee kan ta'e qorannoodhaaf gubbaarra kan kaa'aman jiru saatalaayitoonni baay'eeni kan akka International Space Station innis saatalaayitiidha natti fakkaata. Hubble Telescope, James Webb warreedhaman kun maalidha isaanii saatalaayitoonni gubbaa irziirra gubbaa atmosferii keenyarra kaa'amanii walakkaan suura kaasuu walakkaan haala qilleensaa do'atu ta'e hin beeku. Mee naaf ibsi waa'ee International Space Station Hubble Space Telescope fi sadhiyoo kana gaalaksii deep ta'e deep gaalaksii suura kaase James Webb Telescope sana. Mee naaf himi. International Space Stationiin dhaabbatadha yookiin stationidha. Stationii biyyoonni garaagaraa biyyoota yoon dagachuu baadhe biyyoota 7 kan ta'an walitti dhufanii gara hawwaatti erganidha. Innis kiriiw astiroonomeroonni gaafa qorannoof gara hawaa deemanii achirratti saayintifik riisarchii adda addaa kan ittiin gaggeessan lafa keenya kanatti illee marsaa kan oolu orbiitii lafa keenyaa kanatti al tokko marsuuf daqiiqa 90 yookiin sa'aatii tokkoof walakkaa kan itti fudhatu guyyaa keessatti gara 16 lafa keenya kanatti marsaa kan oolu orbiitii lafa keenyaa kanatti marsaa kan oolu kana keessatti immoo
ba'uu fi lixuu biiftuu keenyaa see 16 ol kan argaa ooludha jechuudha. Isteeshinii baay'ee guddaadha. Lafa keenya kanarraati kiiloomeetira 400 irratti argama. Low Earth Orbit irratti argama. Walumaa galatti faayidaan isaa kiriiwuu kan astiroonomeroota baatee kan lafa kanatti naanna'aa ooludha jechuudha. Irra caalaa Chaayinaa, Ameerikaa fi Raashiyaa biyyoonni kun olaantummaa kan irratti qaban yoo ta'u, sababa walgaareffannaa yookiin lola Yukireenii fi Raashiyaa irraa kan ka'e, Raashiyaan lolli kun fiildii kan irratti illee dhiibbaa geessisuudhaan Raashiyaan yeroo ammaa kana irraan fottoqa. International Space Station kan mataa kootiin qabaadha jettee beeksistee jirti. Yeroo dhiyootti International Space Station kan mataa ishee kan ijaartudha jechuudha. Walumaa galatti International Space Station kun stationidha. Kiriiwuu astiroonomeroota baatee kan lafa keenya kanatti marsaa ooludha jechuudha. Gara Habilii fi James Webbitti yeroon siif dhufu kana keessatti International Space Station kun waggaa 23 lafa keenya kanarratti waggoota 23 darban kanaaf kan tajaajila kennaa turedha. Gara fuulduraatti achii bara 2028 or 2031tti gara lafaatti akka kufuudha. Hojii ala waan ta'uuf laayif taayimii isaa waan fixatuuf gara lafaatti gara Pacific Oceanitti ni kufa jedhamee eegama. Gaafa hojii isaa fixatu jechuudha. Gara Habilii fi James Webbitti yeroon siif dhufu, Habilii Space Telescope'n teleskoopii guddaadha. Kan qorannoo keessumaa waa'ee yuunivarsiitii kanaa qorannoo astiroofiiziksii keessatti riisarchiin garaagaraa kan ittiin hojjetame teleskoopii guddaa saayintistootaaf oolmaa guddaa ooledha. Waggoota 30 kan ta'aniif hawaa keenya kana keessa deemuudhaan suurota gaalaksii, suurota urjiilee, tuuta urjiilee kaasee gara lafaatti ergaa kan turedha. Teleskooppiin kun visible lightii fi ultravioletidhaan kan inni hojjetu wavelength optical yookiin visible lightii fi ultraviolet wavelength rangeidhaan kan suura kaasee gara lafaatti ergaa turedha. Teleskooppiin kun baay'ee guddaadha. Primary mirror isaa diyameetirii 2.4 meetirii kan qabuu fi suura kaase kana process godhee gara lafaatti erguuf torban tokko kan itti fudhatudha. Hubble Space Telescope'n kan inni ittiin beekamu suura gaalaksii adda addaa kaasuutiinidha. Erga akkas ta'ee genereeshinii ammaa kana keessatti tarkaanfii saayinsii isa guddaa kan jedhame tokko James Space Telescope. James Webb Space Telescope'n dhiyeenya kana dhaabbata naasaatiin oomishamee gara hawaatti ergameera. Innis wantoota pilaanii Habilii kana kan itti fufsiisudha jechuudha. Teleskooppiin kun gara hawaatti yeroo argamu qaamaan deemanii meentenaansii yookiin suphaa barbaachisu gochuun hin danda'amu. Rimootiidhaanii rimoot as lafarra taa'ameeti kan kontirool ta'u. Habiliin kun yeroo baay'ee suphaa waan geggeeffameef gara umurii isaa fixachuutti deemaa waan jiruuf James Webb Space Telescope kanaan bakka buufame jechuudha. James Webb Space Telescope'n kun wanta baay'ee ajaa'ibaati. Qorannoo saayinsii yookiin outputii saayinsii baay'ee ajaa'ibaa ta'edha. Saayinsii keessatti tarkaanfii adda jedhamedha. Maallaqa illee baay'ee guddaatti kan itti bahedha ijaarsa isaatiif. Gara I think 10 biliyoona 10 doolaara biliyoona 10 infraastiraakcharii isaa kan fudhate. James Space Telescope'n kun infiraareediidhaan kan inni suura kaasu. Wavelength isaa infiraareediidha. Habiliin akkuma siin jedhe visible fi ultravioletidha. James Webb'n immoo infiraareediidha. Miirariin isaa segmentiin miirarii James Webb kan Habiliirra baay'ee caala. Kan Habilii primary mirroriin 2.4 meetiriidha. Kan isa kanaa garuu 6.5
meetiriidha. Diiyaameetiriin piraayimari miirarii isaati. Kanaafuu qulqullinni suuraallee hangi suuraallee yeroo inni itti fudhatullee baay'ee kan abiliirra fooyya'aa kan ta'edha. Abiliin torban tokko itti fudhata. Jeemsi Weebiif immoo sa'aatii 12. Sa'aatii 12 keessatti suura gaalaaksii tokko kaasee gara lafaa kanatti erguu ni danda'a jechuudha. Jeemsi Weebiin harka 100 abilii caalaa istirooнгeriidha. Kanaafuu suuraan kaasullee baay'ee qulqulluudha. Akkasumallee Jeemsi Weebiin kun suura gaalaaksii, suura soolaar siistemii keenya, suura pilaanetii, saatalaayitii isaanii waliin kaasee gara lafaa kanatti erguu kan danda'udha jechuudha. Teleskooppii baay'ee paawurfuulii ta'edha. Baay'ee waan ajaa'ibaati waan taasofte. Walumaa galatti gaafa yaada kee hubadhu sadan isaanii irratti waa'ee saatalaayitii sadan isaanii akka confusionii hin uumamnee fi ISS kan jedhamu International Space Stationiin kuni biyyoota garaagaraa addunyaa suura kaasaniiti. Waliin ta'anii suura kaasaniitiin hin kaasu biyyoonni garaagaraa hin kaasu iyyee waliin akka ta'anii geejjibadha. waliin ta'anii kan isaanii astiroonaantii qaamaan itti ergu astiroonaantiin Space Stationii kana keessa ji'a 3 faa baatii 3 faa jiraatanii as deebi'u. Waggaa baay'ee kan jiraatan ni jiru. Guyyaa 360 faa. Wow, that's so long. Baay'ee dheeraadha. Achi keessa ta'anii haala qilleensa addunyaa kana faa qorannoo geggeessuu akka fakkaata. Hubble Space Telescopiin immoo waanuma teleskooppii suura kaasudha jechuudha. Suura kaasuuf teleskooppiidha. Achirra nama baatee hin deemu. Ergameetu lafa taa'amee riimootiidhaanidha jechuudha malee qaamaan namni deemee gochuu hin danda'u. Maaliif fageenya baay'ee atmosferii lafaa keessaa baheetudha. ISS International Space Station low Earth orbit keessa kan inni lafa kana duwwaatti kan falu. Inni kun garuu solar systemii keenya alayyuu deemeetu. Kanaaf qaamaan namni dhaqee achirra jiraachuu hin danda'u, meentenaansi illee gochuuf hin danda'u. Kontiroolii kan ta'u suphaan kan geggeeffamuuf as lafa kanarra taa'aniiti. Fagina gaafa Teleskoopiin kun fakkeenyaaf James Space Telescopiin kan kaa'ame Lagrangian point kan jedhamu L2 bakka point Lagrangian point or L2 bakka jedhamu lafa kanarraati kiiloomeetira 1.5 million kiiloomeetira. What? Kiiloomeetira 1.5 miliyoona 1.5. Kana jechuun almost naannoo biiftuu jechuudha. Average Earth sun distance in one astronomical unit da kana jechuun 1.5 million kiiloomeetiridha. James Space Telescope illee one astronomical unit yookiin kiiloomeetira 1.5 miliyoona 1.5 irra kan kaa'amee jiru. Kanaaf namni qaamaan deemee suphaas geggeessuu hin danda'u, kontirool gochuu illee hin danda'u. Lafarra taa'ameetu. Amma waan hin hubadhe adaduma saatalaayitiin tokko fagina lafarraa ol fagaatee kaa'amaa deemu dandeettiin inni suura bareedaa fi suura realistic kaasu dudduuba deemee gara lafaattis haa ta'u soolaar siistemii keenya aduu dabalatee saatalaayitii 8 atakkeette kana suura kaasuudhaa fi saatalaayitii kana ala orbiitii kana ala ta'uu qabaachuudha akkati jedhaa jirtu. Orbiitii kana baay'ee ala ta'uu qaba malee. Baay'ee ala ta'uu qaba malee. Garuu kan suura gaalaaksii kan kaasu itti siqee miti. Light yeerii leensi isaatu guddaadha iyyuu zoomii guddaa qaba. Light yeerii biliyoona meeqa irratti kaasuu danda'a? Malee itti siqee miti. Fageenya irratti kan kaasu baay'ee fageenya human imaginationii ol ta'e sanarrattidha kan inni kaasuu danda'u. Tore galatoomi detail explanationii nuu laatte kanaafi
Baay'ee saatalaayitiin waa'ee saatalaayitii namtolchee kun yeroo hundumaa baay'ee waan ajaa'ibudha parsanaalanaaf kanaaf inni godhee si gaafachaa jira. Saatalaayitii uumamaa keessaa immoo lafti saatalaayitiidha miti ree aduutti waan naannoftuuf. Pilaaneetiidha. Pilaaneetiin okay aduutti yoo naannofte pilaaneetii qobaadha saatalaayitiin jedhamtu lafti. Urjii qobaadha kan saatalaayitii lafaa jedhamuu danda'u. No. Qaamni tokko biiftuutti marsee fi pilaaneetiin jedhamu. Akkuma dura sii kaasee ulaagaa sadii. Ulaagaa sadii. Ulaagaa sadan sana yoo guute pilaanetii jedhama. Baay'ee kan nuti beekuu qabnu pilaanetoonni soolaar siistemii keenya keessa jiran 8 caaluu danda'u. Amma poopulaar kan ta'an kan laabelii ta'anii maqaan moggaafamee fi beekaman 8 malee kan abuuraman baay'eetu jiru bar. Soolaar siistemii keenya alallee pilaanetoota miliyeenaan lakkaa'amantu jiru. Isaan garuu pilaanetii jedhamu otoo hin taane egzoo pilaanetii jedhamu. Soolaar siistemii keenya ala waan ta'aniif egzoo pilaanetii jedhamu jechuudha. Biiftuu keenyatti marsu miti. Urjii mataa isaaniitti marsu. Kana si gaafadhee fi gara waa'ee lafaatti si fiduuf beektaa lafti aduutti naannofti jedhama. Gaaffii naaf ta'een si gaafadha gaamma lafti aduutti naannofti. Gaafa amma taa'ee yaadu anoo bakkuma jiru jira wanti naannee hin jiru. Aduus karaa isheen baatu beeka ba'a biiftuu lixa biiftuu beeka gara wallaggaa lixxu. Mee wanti kun akkamitti ilaalama ija saayinsiidhaan lafti aduutti naannofti. Nuti immoo bakkuma jirru jirra yookaan maaliif irraan kufnu gara ta'etti gaaffii namoota baay'eedha of course. Mee daawwattoota keenyaaf akka ta'utti gabaabsi manaa miti gara gaaffiitti aanutti deema. Jalqaba biiftuun garuu hin baatus hin lixxus. Kanasitti mee darbuun barbaada. Hin baatus hin lixxus. Nutu waan isheen baatu waan isheen lixxu nutti fakkaata malee hin baatus hin lixxus. Pilaanetoonni kamiyyuu lafa keenya kana dabalatee immoo biiftuutti naanna'u. Rotational spinning isaanii adda addadha. Kan dafanii naanna'an jiru, kan suuta naanna'an jiru, haaluma fageenyi isaan biiftuu irraa qabaniin al tokko orbiitii isaaniirra biiftuutti naanna'anii xumuruuf guyyaa isaan qabanillee adda addadha. Fakkeenyaaf pilaanetiin Merkurii kan biiftuutti baay'ee dhiyaattee jirtu orbiitii isheerra al tokko naanna'uuf guyyaa 88 itti fudhata. Lafti keenya kun orbiitii isheerra al tokko biiftuutti naanna'uuf guyyaa 366 yookiin waggaa tokkotti fudhata. Haalli isaa itti marsan adda adda jechuudha. Faginni isaan aduurraa qaban daameetiriin isaanii murteessaadha jechuudha. Haaluma dabalaa deemuun guyyaan itti fudhatu adda addadha jechuudha. Pilaas lafti keenya kun biiftuutti akkuma naannoftu immoo aksisii isheerra ni naannofti. Ofirra akkas jechuudha. Ofirra ni naannofte ofirra aksisii isheerra ni naannofte. Lafti kun bifa killee waan qabduuf aksisii isheerra ni naannofte. Naannoo aksisii ishee kanarraati kan ka'e guyyaa fi halkan arganna jechuudha. Yeroo gamni tokko gara biiftuutti taanu gama tokkoon immoo ni gaaddidduu tuuma. Halkan ta'aa jechuudha. Gara biiftuutti taane sun guyyaa ta'a. Yeroo akkuma aksisii isheerra naannoftu kanaan pooliin noorzii fi saawus pooliin al tokko gara biiftuutti noorzii poolii yeroo ta'u saawus pooliin immoo biiftuurraa fagaata. Garri biiftuutti tiilti ta'e sun poolii noorzii poolii garri biiftuutti aane sun saamerii ta'a waqtiin illee. Hemisfeerrii saawus hemisfeerii keessa immoo wiintarii ta'a. Yeroo saawus hemisfeeriin gara biiftuutti siqu noorziin immoo irraa siqa. Saawusiin sun saamerii ta'ee noorziin immoo wiintarii ta'a jechuudha. Haala kanaan siizinii arganna waqtiilee argachaa deema. Waqtiilee argannaa jechuudha. Waqtiilee argachaa deema. Asumarraa tifuuf. Lafti keenya kun filaatti miti.
spherical boci inni ishee filaatti miti jechuudha. Filaatti yoon jedhe akkasumatti ifadha miti. Diriiraadha miti. Diriiraa miti. Sheeppii ishee diriiraa miti. Akka bifa kubbaa qabdi malee bifa walqixxaata akkas diriiraa wayii miti. Kanaaf fiiliin goonu yeroo isheen naannoftu naannoo lafaa naannoo ishee sun nurratti miidhaan geessisu jechuudha. Sababa sheeppii lafaa kubbaa fakkaatuuf. Naannoon ishee nutti hin beekamudha. Hin beekamu jechuudha. Kanaaf moor yoo haasofne immoo wanti hundi naannaa dhaabbataa miti. Yuunivarsiitii kana keessa aduunis Milky Way isheetti naannofti. Wanti hundi naannaa yuunivarsiitii wanti hundi waan naanna'uu fi garritti riifaransii irraa kaatee itti deebite hin beektu. Frame of reference hin qabnu jechuudha. Naannoo keenyas hin beennu nuti. Yookiin immoo karaa biraa Einstein special relativity general relativity kana nuuf ibsa. Qorannoo Albert Einstein fi Dr. Professor Stephen Hawking theory of general relativity irratti akkas waan akkasiidha haasa'a. Ammas maaloo jira lafti tilti moodii qabdi fakkeenyaaf killee akkasittoo qabde dalga xiqqoo akkas qabde akkas faanaannofti miti tiltii gara Sanarraa kaaseen Noorzii fi Saawuz Hemisfeeriin yeroo tilti gara biiftuutti tiltii yeroo ta'u gam tokkoon saamerii ta'e gam tokko winterii kan ta'u. Ifa gochuu fi waa'ee Noorzii fi Saawuz Hemisfeerii kana aksisiin lafaa kan gadi dhaabbataa miti xiqqoo tilti ta'a. Tilti qabee gara 45 meeqa 15. Naannoo digirii 15 sirriitti. Digirii 15 tilti taati gara dalgaatti jechuudha. Aksisiin lafaa. Giloobii fakkeenyaaf giloobiin yeroo elementarii barannu kan argaa turre kun lafa bu'aayee. Inni lafa fakkaata. Tilti ta'a. Gaafa Noorzi Hemisfeeriin gara biiftuutti tilti ta'u yookiin gara biiftuutti aanu Saawuziin irraa baqata xiqqoo irraa fagaata xiqqoo. Garri biiftuutti aane sun saamer siizinii qaba. Saamerii ta'a. Saamerii ta'a. Saameriin immoo akka biyya keenyaa ganna miti. Bonadha jechuudha. Bonadha. Saawuz Hemisfeerii kan biiftuurraa fagaate immoo winterii qabaataa jechuudha. Yeroo Saawuz Hemisfeeriin tiltii ta'u immoo Noorziin irraa fagaata. Noorziin winterii qabaate Saawuziin saamerii qabaata jechuudha. Asumaan infektiin tokko jira. Wantichi waan natti toleefin sirra dheeressaa jira poointii kana. Yeroo tilti ta'ee Noorzii irratti aduun ba'u samarii ta'a jette miniiree. Dheerinni guyyaa Saawuzii fi Noorzii jiru Ikwaatooriyaalii warra gidduu lafaarra jiru kana wajjin tokko mini fakkeenyaaf yeroo Saawuziin pooliin aduurraatti dukkana ta'u halkanni dheerataa jechuudha haala kanaan gaafa ilaalamu. Dheerinni guyyaaf halkanii garaagara ta'a jechuudha akka Ikwaatooriyaa. Garaagara ta'a. Namoonni naannoo mudhii lafaa jiraatan Ikwaatooriyaa kan jiraatan fakkeenya Itoophiyaa Keeniyaa kan jiraatanii kana fiilii hin godhan. Hin beeknu nutti hin dhaga'amu. Hin dhaga'amu biiftuun 12tti baatii 12tti lixi. Amma fakkeenyaaf yeroo ana biraati yeroo kana ana bira amma yeroo haasa'aa jirru kana biiftuun kan lixxu seetii kan taatu halkan sa'aatii 2:2. Amma halkan 2:2 guyyaadha. Sa'aatiitu deeme malee biiftuun guyyaadha. Ifti ni jira isin bira garuu halkanidha jechuudha. Kun kan uumameef sababa Noorzi Hemisfeeriin kun biiftuutti tiltii ta'ee jiruuf amma nuti saamerii qabnaa jechuudha. Akkasidha miti. Saamerii qabna jechuudha. Dheerinni guyyaa ni dabala. Ifti biiftuu nuti argannu moor ni intini ta'a jechuudha. Gaaffii keenya asumaan deebisneerra daawwattoonni keenya yoo sammuu keessaa gaaffii naanna'uu lafaa maaliif fiilingoon achuma teenya bakka jirurraa laftiin naannofti aduutti akkami kan jedhuu fi sababa sheeppii lafaarraa kan ka'e nutti hin dhaga'amu. Asumaan immoo
yuunivarsiitii keessa yookaan hawaa keessa wanti hundi waan naanna'uu fi notice hin goonu nutti hin dhaga'amu. Referensiin rakkisaadha. Kanuma kana tiyoorii lama yoo dubbisuu barbaadanii tiyoorii flat earth tiyoorii warra jedhamanii warra lafa diriiraa lafti gundoodha jedhanii fi warri lafti bifa killee qabdi jedhanii kana argumentii jira. Warri lafti bifa gundoo qabdi akkas diriirtuu jedhanii qarqara lafaa geenyee kufnaa jedhanii jira. Qoosaa bareedaadha. Of course theory da waan ta'eef namoonni interested taatan deemtanii dubbisuu dandeessu. Kanuma wal qabsiisee nuti guyyaa dheerina guyyaa gaafa guyyaan tokko nu dabbaru guyyaan irraa dheeraadha jenna. It's psychology natti fakkaata. Garuu dhugummaan isaa jira north if south irra guyyaan dheeratu. South irra sirriitti jira sirrii. Galatoomi.